sojjetemo nyaatu waan yees hojjete ni nyaata ni nyaadha ni rafa gartee dhiira anis dhiira naan danda'a waan yees hojjete hojjechuu asti akka saafuran dhaladhuka afura maal dandeen jira maal inni dalde waaqayyoo tokko waaqayyoo dhiira isa godhe anis dhiira isa godhe ani maal if dhalchuu danda'a yeesuu ofii if dhalchee moo waaqayyootu isa uume hafuuraan dhalatee inni wal qunnamtu saalaa malee maali Adam maalin dhalate kun waaqummaa isaa ibsa atakka namaatti suuta nama waaqayyo sanbe ko waan jedhe Adam haadhaaf ebbaa ni qaba Adam immoo uumama jalqabaa faloo godha mana nachinaa jiru kana jara keenya inshallah buleewwan kee inni ofii masaati iyyuu uumama jalqabaa akkaataa inni itti uumame immoo akkasiin hin jenne saafaan Oromoo hin gatte moo maal taate nama waaqayyo maal labde waan jedhe Adam haadhaaf ebbaa qaba laakiin qabu hin qabu haadhaaf abbaan qabachuu barbaadde ni Adam haadhaaf ebbaa qaba hin siin jedhe ofii keetii haadhaaf abbaan qabu ofin jechuu barbaadde abboo jechuun mormute waan si gaafadde deebisi yoo hin dandeenye si buuseetiin warra waa beeku ol galfaddaa Masi ko ta matu sitte bani yu wasi afaan oromo ya gobasi namni nama arabse mootummaa waaqayyo keessatti xiqqaata namaati nama akka lubbuu keetti jaaladhu kan jedhu wangeela keessa caafamee jira nan jaalattu maaf sin jaaladhu re qixamantaatti malee namummaatti guddaan sin jaaladhu sin jaaladha jedhime akka amantaatti malee akka namummaatti guddaa si jaalladha sin jaaladha kadhis amantaa keen kee si kabaja amantaa keen hordofu amantaa kee na kabajan hordofu waan si gaafadde waan si gaafadde wangeelni maaltu se kene shikoy waya amantaa ko ati amma na wajji bakka haasawo moo ragaa wajji naasoyta moo akkana ofirraa zimbulo haasoyta ani maal sirraa haasawuu fedhe beektaa narraa naasaa'in wangeela raasoyna ani waa takka narraa naasa waan narraa haasawan hin jirtu ati amantaan kee musliima miti musliima amantaan kee kiristaanaa miti ka sana okay na waliin deemaan jirtu na duuka deemaan jirtu waan si gaafa deebistu waan siin jedhu mee takka tana si gaafa den si gallakkisa eenyutu kiristaana ta'e siin jedhe sambe eenyutu kiristaana ta'e siin jedhe animo ati ittana ladde eenyu ta'e siin jedhe kiristaana ajajana maamiti ittana ladde ittiin dhaladhee fidi ragaa fidi kiristaanummaa akka namni irra dhalatu. Ani ittuma dhaladhee hin jedhe maal si godha ragaa akkoo faallaa qottee jiru. Bakka fakkiru kana wajjin haasa. Hin dandeessu. Sabala maana kan duba yoo itti dhalate ustaad. Hin danda'u kun yaa kana hin danda'u inni bakka. Dukkana keessa maaltu warra dukkana keessa warra ifaati barke. Nama waaqayyo ati nama dhiira waaqessu deemu gartee waaqessi yesuus dhiira akka kiyyaatti an dhiiran waaqessu. Yeroo qabu dukkana duukaas hin faana nuti dhiira nama dhalateen waaqessu nama qaama saalaatiin dhalate goobasii kiyya warra dukkanaatiif yaada kennuuf yeroo qabu kanaaf jedhee isin jalaa callee dhiiran waaqessu nuun jedhe abadan gara yesuus kiristoos nan waamin yesuus dhiira ilmaan dukkanaatti yeroo qabnu kanaaf warra dukkana keessa wangeela baradhu kottu shi zimbiloo kan ofirraan deemini deemu waldaa caffaruu malee shubbisuu malee homaan beeytan paastara kana haleluuyaa dhiisi gad dubartii hojii shubbisuu malee maal dandeessan wangeela irraa quban qabdan akkam isin goona wangeelan beeytanii okay ayyee fikiree meesa jira fikiree kottu okay mana kana faloo godhaan 800 jirtan amma faloo godhaa kumani guuna inshallah achiin isin dhufa faloo gootanii mee nama meeqa guuttanii ayyee dafa tolo nama 800 90 keessa jirtanii 600 keessa jirtanii dafa maashaallah akkan abboo ariifaa barisan wallahi ummata islaamaa kana taban seenaa akka beente annati dukanatti mutawaajidu miti kuma guutaa kuma lama guutaa nan xab ammoo guutan kuma guunnaan masha Allah tabaraka arrahman aizo akkana mee beente tokko naa galcha paasteroota naa galcha hanga paasterri tokko galu yoo muslimuu marra dhalate akka inni jeete maaliif sabala na kan duba injo kaasila gaafii keessa adeemsa keessa deemaatiin itti dhaytaami nama si hin deebisu amma zimbol naman dhabeefin akkana hojjaasaa warfaati hin jiru hin dhufan hin sodaatti amma mana banatti akka dhiira ustaad Ali ol nu deebisa nama buuseninsa kan buusna jaanii isa buuseninsa Aliin beeka namni hundi moolitara gurrateessa sa'aat kottaa isinis anu warte waa xiqqash manqala illi sa'a qola mataatu kana malee deeqaa diddama booda malee quraana qaraana fatii akkam jetta malee waa takka mashallah
Malam kana live. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndaga ya maltu ndaga. Ndaga ustad. Inde. Ndaga. Yo sagale enti sagale waaqayyo qofaatu ndaga ne mareti ndaga amti biya lafarratti. Penten ti ndaga iste Yesus ndaga is. Penten waan Yesus fudhattu ti ya fita Paulos qof fudhatti. Gurbaan beekati da ustaz bar gaafii singa hatan Mesiitu waaqayyo yeremo Yesus ofin an waaqayyo dofin ma hangana deebisu maaltu sadi beme. Merkaane deeba. Kan Aisha nu tergensi irra harukutu waggaw. Wallahi. MashaAllah. Ne follow goda. Mana kana follow goda. Sana ma fi sini sene dibba saddeti fi didami torba. Namu warate dibba lam wanto fe gittim kuma gundan mubashara live. Bakka. No takka sene ram barban. Achi bodo suuta guddanna. MashaAllah. Amma bar TikTok herare fi debar account yare ta kagize bante daqiqa soddom guyyaa sadi khadda senu qabda. Kas godu qabda. Sen nami. Olboon danda'u namni. Aadatti qabsifna. Biiznillah. MashaAllah. Ya Rabbi Aisha fi di khabente mali sa kutte benten. Khadimati ya bar Aisha antun. من خدم صدقة جل من خادم صدقة قدمون صدقة ما شاء الله بر مقاج جرتني زرت عنك كم يقول هنا شيخ ماري ديفا evangelist بس ألفا أوميجا جران هابو خطة كريستاني में सदी बर रेफड़ा يا برا أبيت Nagaan sifatau jirtu. أبيت Akamat. أمين سيلي أتو نغادا. Baga jira. Maatiin akkam wajjin? Rakkoon takkan jiru ulfaatu waaqayyo. Waaqayyo ulfaatu yoomiyyuu. Waaqayyo si haa eebbisu. Simboo garaaree mana keetti galeera rabbi si haa milkeessu. Ameen. Kiristaan damee kami Pentee moo Ortodoksii? Penteedha? Gobas. Wangeela ni amantaa? Akkamitti amanuu? Tole wangeela ni qabdaa? Amma xiqqoodhaan diran jira malee ni qaba. Okay, wangeelaanis akkanumatti mataa keessaa si yaa hin qabu. Wangeelli Atoo hin haasa'iin dura waa tokko siimu. Ish.